Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota amantaa muslimaa waggaa 1443 sadaffaa ramadaanaan baga isiniin ga'e isiniin jecha oolmaa sadarkaa Oromiyaa fi addunyaa irratti fuulleffate oolmaa ramadaana guyyaa har'aa maal fakkaata kan jedhu kallattiidhaan gurra isin buufna. Hanqan isin wajjin ture obboleessa keessan falmataa roorroti MW irraa. Duraan dursee gara biyya abbaa keenya Oromiyaattiin yeroo isin geessu magaalaan Dirree Dawaa tokko lama jechuudhaan sagantaa jalqabbii dorgommii seena qabeessa ramadaana waggaa 1443 sadaffaa sababeeffachuudhaan magaalota akka Itoophiyaatti jiran keessaa adda durummaadhaan tokko jechuudhaan sagantaa lulluuqii geggeessitee jirti. Magaalaan Dirree Dawaa seenaa amantaa muslimaa keessatti magaalaa iddoo guddaa qabduu fi akkasuma daa'imman gurguddaan kan keessaa burqanii fi magaalaa madda dinagdee fi jiddu galeessa biizinasa kan taate tajaajilaa jirtu. Magaalaa Dirree Dawaa ramadaana waggaa 1443 sadaffaa haala ho'aa fi nama gammachiisuun guyyaa har'aa lulluuqii jalqabdee jirti. Magaalaan kun guyyaa har'aa sirna keessaayyuu sagantaa lulluuqii kanarratti daandiiwwan hedduun cufamanii kan jiranii fi akkasuma daa'imman gurguddoon kan akka Sheikh Amin Ibroo fi hordoftoonni amantaa biroos kan irratti hirmaatanii sagantaa lulluuqii kanarratti tokkummaan biyyaa murteessaadha, wal danda'uun amantaas barbaachisaadha jechuudhaan Sheikh Amin Ibroos ergaalee gurguddoo kan keessa dabarsanidha. Akeekaaf kaayoon guddaan sirna lulluuqii kanarratti namoota harka qaleeyyii guddaan keessaayyuu yeroo ammaa kana qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee namoonni hedduun rakkoo gurguddaa keessa jiraachuu wal qabatee namni rabbiin laaffiseef ollaa isaa akka quba qabaatuu fi akkasuma namoota daandii irra jiranii kallattiidhaan akka bira dhaabbataniif jiddu galeessa godhatee sagantaa qophaa'e akka ta'e himanii jiran. Keessumaayyuu bara darbe bara 2000 fi waggaa 1442 magaalaan Walloo yookaan Sanbateen seenaa guddaa kan qabdu sirna lulluuqii daandiirraatiin amma immoo tokko jettee kan jalqabde magaalaa Dirree Dawaati. Magaalaa Dirree Dawaa guyyaa har'aa keessaayyuu yuutubaroota gurguddoo kan qabduu fi magaalaan Dirree Dawaa gabaasota adda addaa wal harkaa fuudhanii daddabarsaa turanii jiran. Kun immoo shoora guddaa kan fakkeenya magaalota Oromiyaa hundumaaf akka ta'us namoonni tokko tokkos ergaa dabarfatanii jiran. Keessaayyuu guyyaa har'aa aalimni keenya guddaan Sheikh Amin Ibroodha. Seensa kanarratti ergaalee gurguddaas hawaasa muslimaa addunyaa jiraniifis dabarsanii jiran. Magaalonni Oromiyaas fakkeenya Dirree Dawaa godhachuudhaan hawaasa isaanii harka qaleeyyii bira dhaabbachuudhaan sirna lulluuqii kan akka geggeessanis ergaa dabarsanii jiran. Keessaayyuu hordoftoonni amantaa biroos sirna lulluuqii kanarratti hirmaatanii kan taajjabanis ta'uu isaa dhagahamee jira. Keessaayyuu wal danda'uun amantaa yeroo kamiyyuu caalaa ammatti murteessaa akka ta'es namoonni tokko tokkos akeekanii jiran. Yeroo ammaa kanatti magaalaan Dirree Dawaadha yeroo jalqabaaf osoo hin taane irra deddeebiidhaan seenaa keessa kan kaafamaa turtee fi ammas tokko jechuudhaan riikaardii galmeeffattee jirti. Sheekonni keenya gurguddoonis sagantaa kanarratti argamanii jiran. Magaalaan Dirree Dawaa dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa har'aa sirna lulluuqii kanarratti namoonni hedduunis irratti hirmaatanii kan jiran yoo ta'u, haaluma kanaan magaalonni biroos sagantaalee darban yookaan immootu guyyoota muraasaan booda kallattii kana qabatu kan jedhus namoonni hedduun ergaa dabarsanii jiran. Kun kanumaan osoo jiru ilmaan Oromoodhaa kallattiilee adda addaatiin ergaalee isaanii dabarfatanii jiran, gama marsaalee odeeffannootiin ergaalee isaanii dabarfatanii jiran. Dargaggeessi Oromoo tokkos akkas jechuudhaan ergaa isaa gama peejii isaatiin dabarfatee jira. Bara darbee qabsaa'ota keenya hidhaa keessa jiran akkasumas akka rakkoo sabaatti keessa jirru ilaalchisee anis akkuma amantiin kiyyaatti ramadaana soomuudhaan waaqa kiyyaa yookaan rabbiin kadhachaa ture. Rabbiinis hayyoota keenya Jawaar Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa Dajanee Xaafaa dabalatee muraasa isaanii nuuf baase kan waggaa guddaa saniif immootu rabbiin galanni haa ga'u. Warroota hafanis akka nu baasu ammas itti cimne rabbii keenya kadhachuu qabna jechuudhaan guyyaa har'aa keessaayyuu mana Hamzaa Booranaatti sirna ho'aa lulluuqii geggeessee jira jechuudhaan dargaggeessi Oromoo tokkos ergaa isaa dabarfatee jira. Haaluma kanaan qeerroon Oromiyaa idil addunyaa iddoolee adda addaatti sirna lulluuqii wal wajjin geggeessaa turanii jiran.
biyya Jarman magaalaa Firaankifaart keessatti dargaggeessa Oromoo aktiivist Said Yusuf mana isaatittis qeerroon Oromoodhaa kallattiilee adda addaa walitti dhufuudhaan sirna lulluuqii kan geggeessan yoo ta'u, haaluma kanaan biyyoota adda addaa keessattis guyyaa har'aa haala ajaa'ibsiisaa ta'een sirni lulluuqii geggeeffamee jira. Haaluma kanaan biyyoota akka Dubaay akkasumas Suudi Arabiyaa jaaldeebuun fa'aan guyyaa har'aa haala ho'aadhaan geggeessaa jiraachuu isaa maddoonni adda addaa ni akeekkachiisanii. Keessaayyuu guyyaa har'aa Ramadaana tokko jennee kan itti jalqabne, Ramadaanni kun Ramadaana milkii kan sifaayinaa nuuf haa ta'u, kan tokkummaa keenya kan haqa keenya keessa barbaannu nuuf haa ta'u jechuudhaan namoonni adda addaa ibsatanii jiran. Xumura irratti Afrikaan kibbaa Ramadaana waggaa 1443 guyyaa har'aa osoo hin soomin oolte jirti. Irra hedduun hordoftoota amantaa Muslimaa guyyaa boruurraa tokko jechuudhaan Ramadaana kana akka soomanis kallattii adda addaatiin ibsanii jiran. Sababiin soomuu dhabuudha addeessi mul'achuu dhabuu isaa kan ta'e wal qabachuu isaa namoonni tokko tokkos ibsanii jiran. Bara dhufaa darbaa Afrikaan kibbaa haala kana duubatti harkifannaan Ramadaana irratti ni mul'ata. Kun immoo sababa addeessi mul'achuu dhabuutiin akka wal qabates namoonni adda addaas ibsanii jiran. Iyyangaa oolmaan Ramadaana waggaa 1443 guyyaa har'aa irratti fuulleffate kanuma irratti goolabnaa odeessaalee adda addaa keessaayyuu waa'ee Ramadaana irratti fuulleffate kan gurra isin buufnu ta'a. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti qopheessaan saganticha falmataa roorroo gama madda walaabuu miidiyaatiin waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.